akkam nagaa jirtu fayyaadha. Guyyoota 40 olii fi waa'een marii biyyoolessaa jedhanii qaamota biltsiginnaan ofii isaaniitiin nuu ta'a namoonni kanneen yaada keenya fedhii keenya galmaan ga'uu hin danda'an jedhanii walitti qaban mari'achiisaa turanii. Egaa mariin biyyoolessaa yeroo jedhamu ka'umsa isaarraa qaamota yaada wal fakkaanne yaada adda addaa qaban garaagarummaa yaada qaban garaagarummaa ilaalchaa qaban ammoo common ground yookiin immoo waan irra walii galuuf deeman tokko uummachuudhaa fi kan ajandaaleen adda addaa ajandaan akka malee moggaa dhaabbatan walitti dhufanii namoonni bakka bu'ummaa adda addaa irraa qaban dhaabbilee siyaasaa adda addaatirraa mormitootarraa keessattuu haala amma jiru keessatti garaagarummaan akka malee fiinxa dhaabbate keessatti bakka jaarmiyaaleen siyaasaa karaa nagaatiin mormii godhanis kan immoo karaa qawweetiin meeshaa lolaan biyya sanaa hiree murteeffannaa ofiitiif yookiin immoo biyya walabaa ijaarrachuuf karaa adda addaatiin deema jiru keessatti otoo kanneen hin hammatamin otoo kanneen ilaalcha keessa galfamee itti gaafatamummaa dhabiinsarraa yookiin tuffii irra ta'uu danda'a. Murni biltsiginnaadha qaama isa bakka bu'u qofa. Egaa namoonni tokko lakki akkasii miti bara paartii biltsiginnaa qofa miti qaamota garaagaraa jechuu danda'u. Dubbiin guddoon yookiin ijoonsaa madda yaadatti yookiin immoo ilaalcha yookiin dhugeeffannoo isaanitti amanantu akka isaan qaama tokko nama jechisiisu godha malee miseensa paartii biltsiginnaa waan ta'an qofaaf miti. Kanaaf wanti kun itti bahiinsi isaa dhugaa ta'uu hin danda'u gaarii ta'uu hin danda'u kan jedhame jalqabumarraa jaarmiyaaleen Oromoodha keessattuu adda bilisummaa Oromoo kaafaa ofii akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoodha waan kun haqa hin qabu jedhanii kan mormaa turanii fi kanaaf jechaadha. Egaa itti baasaa dhageenye itti baasaa keessattuu qabxiilee gurguddoon amma dhageenye wanti haaraan dhufe hin jiru. Wanti haaraan dhufe guyyaa 40 maaliif akka isaan itti guban namaa hin galu garuu keessattuu waa'ee Finfinnee irratti Oromoon kan inni qabsoo irratti gochaa ture. Egaa qabsoon Oromoodha qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiin walitti hidhata. Yoo Oromiyaan bilisoomte yoo Oromoon bilisoome yoo Oromiyaan immoo walabummaa ishee karaa hiree murteeffannaatiin dhugoome waa'een Finfinneedha deebii ga'aa argata. Ammoo silaa warri silaa Oromoodhaa fi nutuu sirriitti bakka bu'aa ofiin jedhan biltsiginnaan waan sana mariif dhiyeessurra silaa heeranii magaalaan Finfinnee akka qaama Oromiyaatitti hammatamtee waanuma Oromiyaan godhuu qabu magaalaan Oromiyaa tokko keessatti argamtu ittiin buluu qabdu seera akkasiitu heera keessa galuudha qaba ture. Egaa amma akka isaan jedhanitti magaala guddoo Oromiyaa taatetti jedha maal jechuudha. Ammayyuu magaala guddoo Oromiyaati bara 2005 filannoodhaan booddee gaafa warri amma Qinijjiitii jedhaman turanii kan amma namticha Biraanuu kanaan hoogganan faan gaafa isaan mo'atamanii isaan faalla dhaabuudhaaf Oromoo fi warra kaaba kana TPLF'dhaan keessa baasitii wal dura dhaabuuf jecha kan duraan Oromoo dhiibanii achi keessa baasanii lakki Adaamatti galadhaniin koottaas deebi'adhanii sana booddee egaa abbaan duulafaan manneen baay'ee ijaaraniiru jechaadha mootummaa naannoo Oromiyaa achi jiraatanii. Kana jechuun ilaa heedkwaarteriin qaama tokko intitii tokko yookiin jaarmiyaa tokko bakka barbaade ta'uu danda'a. Amma kan isaan nuun jechaa jiranii magaala guddoo Oromiyaati jechuun isaanii utuu sila kana siin jedhanii maal jedhanii hariiroon Oromiyaa fi Finfinnee seeran tumamaa siin jedhan. Hariiroo biraa maaliif barbaachisa eega magaala guddoo Oromiyaa taate? Eega magaala guddoo Oromiyaa taate waanuma magaalonni Oromiyaa kanneen kan ittiin buluu qabaniin buluu qabdi. Tarii kantiibaa addaa godhachuu dandeessa akkuma magaalaan Adaamaa qabdi. Sana otoo hin godhin
egaa shiraa fi cubbuu guddaa gama tokkoon teessoon federaalaa bakka barbaade ta'uu danda'a. Finfinnee ta'uu danda'a, Adaama ta'uu danda'a, Ogaaden ta'uu danda'a, Mooyalee ta'uu danda'a. Suni rakkoo miti. Sababaan isaa teessoo jechuun mootummaan eksikutiivii isaa yookiin immoo warra hojii hojjetan bakka adda addaa kaachuu danda'a. Biyyoota adda addaa keessatti federaalli caasa isaa kanneen hojii adda addaa hojjetan naannoo tokko iyyuu hin kaa'u. Biyyoota adda addaa keessatti baalaansii gochuu fi isteetiiwwan jiran keessa iddoo adda addaa kaa'uu danda'a. Haa ta'uti immoo heedkwaarteriin yookiin immoo teessoon mootummaa federaalaa bakka tokko ta'u inni rakkina miti. Oromiyaa keessa ta'ee Finfinnee ta'e sun rakkina miti. Rakkoon isaa maalinni Finfinneen eenyuun bulti? Bulchiinsa eenyu jalatti bulti? Heera fi seera kamiin taliigamti? Otoo silaa magaala guddaa Oromiyaati. Kanaafuu itti waamamni ishee itti gaafatamummaan ishee Oromiyaadhaaf ta'ee dantaan Oromoo hamma tokko hin kabajama. Egaa oppidoon hin kabaju waan biraati. Garuu heeraan taa'uun dhiibba inni qabaatu hiika inni qabaatu qaba ture. Egaa kana Oromoo mulqaniiru. Wareegama akka sanaa Oromoon kaffalee. Egaa akkuma yaadattanii bara 2000 keessa kan oppidoon Adaamatti galladhanii I think bara 2000 yookiin immoo bara 1992 akka lakkoofsa Habashaatti adoolessa 5 kan murtoo gara Adaamatti jijjiiruu kanaaf Finfinnee irraa murteessanii erga gaafa saniiti Oromoon qabsoo hamtuudha geggeessaa ture. Wareegama guddaa kaffalame. Barattoonni Oromoo hedduu wareegamanii, barsiisonni sabboontonni wareegamni sun hundumtuu bilaasha ta'e irraa wanti jijjiirame tokko illee hin jiru jechaadha. Maqaadhaaf marii biyyoolessaadhanii guyyaa 40 taa'anii inni kun yaaddoo guddaadha namatti ta'a Oromootti. Egaa Oromoon eenyurraayyuu kadhaadhaan mirgi isaa kabajamee hin beeku. Mirga isaa qabsoodhaan kan inni eegsifachaa ture. Waan hanga ammaatti argate guddaa hundumaa qabsoodhaan kan inni argate. Sichis kan isaafuu kanuma. Kanaaf waa'een Dirree Dhawaa sanuma. Dirree Dhawaan ka ta'uudha qabdu Oromiyaa jalatti hammatamtee kantiibaan buluu dandeechi turte. Dirree Dhawaan hafnaani Harar magaalaa takkittiin mootummaa naannoo uumachuu hin dandeessu ture. Kun hundumtuu shiraa warri TPLF fi OPDO'n hojjetaniin kun ta'e ammas Oromoo irratti shira biraati qaxaxame. Waa'een Finfinnee kun namoonni tokko tokko qoosatti ilaalan jira waan lafa hin arganneef waan mana hin arganneef. Ani Oromiyaa keessa bakka hin barbaade gaafa waaqni edee hojjetadhee bakka hin jiraachuu barbaadutti mana bitadhee jiraachuu nan danda'a. Finfinneen sanuma. Garuu sana miti dubbiinsaa egeree Oromoof Oromiyaatii fi Finfinneen qaama Oromiyaa ta'uu dhabuun hiika inni qabaatu guddaadha. Biyya tokko keessatti oddola uumanii jechaadha. Oddola ati qunnamtiitti hin qabaanne ati keessummaa itti taatu. Egaa gama tokkoon afaan federaala goonanii kanas ofitti amantummaa dhabuudha. Afaan biyya sana keessatti maajoriitiin dubbatu afaan sabdaneessi dubbatu tokko ati gochuu fi dirqama warra biraa of jala kaa'uun sirra hin turre. Haa ta'u mirgoota saboota kaan dhiibuun gaarii miti. Gaafii qaban taanaan isaaniifis ta'uun bareeda. Garuu rakkoon Oromoodha. Qabsoon bilisummaa Oromoodha. Akka kanatti akka hin hiikamne Oromoon hubatee qabsoo isaa itti jabeessu keessattuu waa'een Finfinneedha akka isaan amma deeman kanatti balaa guddaa Oromootti akka fide Oromoon baree diddaasa itti fufuun akka malee barbaachisaadha. Karaa adda addaatiin dhiibbaa gochuun akka malee barbaachisaadha. Egaa kanuman jedhaa yaada kiyya kuni fayyaa ta'aa horaa bulaa deebana yeroo gaarii.